way ballo qaban jechuudha amma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagii qabdanii jirtani baga jiraattan nutis jirra alhamdulillah kun as geenye bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyya to'onni irraa maddite isin bira haa geessu jecha Fatiyaan arraan tana maal qabatee dhufte jechuun keessan inoolamu arraan tana hedduu rifanne maaltu si rifachise jechuun keessan inoolamu arraan tana viidiyoo Najjaash fi Amaqqee gaddisan tokko hedduu nu yaachistee nu rifachistee jirti. Akkasi ani dhugaa dubbachuuf magaalaan gabbahee akkasitti nama qabnee jirra arraan tana nama jabaa tokko qabnee eenyuun akkana dhiichisu jiranii garuu rabbiin khayrii haa godhu. Baharna bilbilee akkasittiin magaalaarraa baharis shakkeetuma na bilbilee magaalaarraa dhufee manaan jira. Baharis eegaan dhufee booda balloo fi Maammadii fi Kadiriin barbaadaa jee manaa gabbahee mana balloo kutee na fakkaata. Dhugaa asteenyallee hedduutti bilbilee Maammadii fi Kadiris bilbilii ni yaama in kaasanii rabbiin khayrii haa godhu. Nama jabaa qabnee maal jaanii akkanatti caffaruu miti akkana caffaruu jiranii. Garuu namni isaan qaban bahar ni jira alhamdulillah anis ni jira garuu balloo fi Kadirii fi Mahammaditu baharis kanumaan hubadhaa jee gabbahee inshallah rabbiin khayrii haa godhu jaa hordoftoota keenya. Ani akkana fakkaatu baharuma aariyuu fi baharuma ala gabbaasuuf kana mala dho'atan na fakkaata. Anillee hedduun shakkuu jira maaliif anis magaalaan jira yeroo san dhugaa rifatee na bilbilee dhufee alhamdulillah kootu naan jee dhufee isaan amma nuuf hin deemanii ani akkana fakkaatutti baharumaaf deeman na fakkaata. Maaliif baharagee fiigee alatti aboof yoo deeman malee ijoolleen taanis numa bahanii garuu qabanii Allah waalam nillee hin qabne na fakkaatan isaan naguma zahmaa godhuuf deemanii garuu rabbiin khayrii haa godhu hordoftoota keenya. Hedduu dubbachuu laddanii mee isinillee yaada eenyu maal jechuu jiranii inshallah anillee dhufee abbaan Hamzaallee mana jira. Ammaan tana mana balloo dhaqeetiin balloon bilbilina jala kaasu jee rakkatee cinqabeeti mana balloo dhaqeetiin hubadhaa jee kute anis kanumaa hedduu na cinqu jira mana keessa taa'ee eegu jira garuu nattillee bilbilee bahar maal ta'e anis qalbiin tun hedduu narra hojjirti. Rabbiin khayrii haa godhu miskinticha eengatta isaan biraa dhufee yoo qabanni mumkin Kadir qabanii Allahu alam eenyu qabanii in ibsine garuu ani Mahammad qabanii garaan hedduu beeku rifachuutti jira. Miskina sanii yoo qaban hinaan bisanillee hin dhiisanii maaliif isaan harkaa bahee nu biratti jiraachuu jira. Hojii isaanii waa hunda san hin barbaadu jee isaan biraa bahuu san isaan gubuu jiran fakkaatti. Isuma san qabanii maaliif dalagaallee ganama dalagaa kutee jira. Bakkee dalagaarraa yeroo bahuu yoo qabanii ani hin beeku waan hin haasolleen beeku maaliif rifaatuudhaani miskina sanii yoo qaban dalagaallee kutee ganamaan innis dalagaa kutee anis suuqattiin gabbahee magaalaa Kadiris dalagaa kutee namuu dalagaa kutee jira. Baharumaan mana jira anis ijoollee bahar bira dhiiseetiin magaalaa deeme garuu bilbila baharii mana na deebisee khayrii rabbi haa godhu. Ani hedduu maammasan rifachiisa maaliif isa haariyaa isaan hojii daamee eegas immoo hojii isaanii kun hin taane jee isaan bira bahee jira. Baharillee akka boosaba kan ta'e Mahammadi ani isa saniifin hedduu rifachuu jira. Mee baharittiin bilbilan rabbi khayrii haa godhu jaa hordoftaaf daawwattoota kiyya. Rabbi khayrii haa godhu. Ani uummatuma kana eessuma irraa baana karaa kamirraa baana nu wallaalchisanii afaanillee nu wallaalchisanii gabbaanii ol deebi'ullee shakkuu jirra. Rabbi khayrii haa godhu hordoftoota kiyya. Yaa rabbi khayrii godhu. Aló. 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 Bahar. Aló. Bahar. Yoo badia. Way namaan ni yaadaan jettu naan bilbilee maal egaa baate turte maaltu maal ta'e balloon mana jira. Awa maaliin si bilbilaa miti manni balloo banaadha balloo manaana jirre. Manni bana ijoolleen saa'oo haadha Yaasmiinoo mana jiranii. Ijoollee biyya gandeemti mana jiran. Ay manni akkami banaadha duba. Manni banaa wanni ulaallee ulaan cabaan qabdu.
Dhiira dukkaana gabbeemoo laatu naannoo san duban bilbilallee kaasu bal'oo naannoo gumee kan dawwalu jira. Bilbilli balloo anka bilbila na jalaa kaasuu dinnaaniin fiigaa mana dhufeerumi. Gaarii ilaala jettee asii ukutte. Amma mana ogguun dhufu bilbila mana ogguun dhufee ati gumee itti dawwalee bilbila isaa najjaashiin na jalaa kaaseewu. Maali? Najjaashiin na jalaa kaasee bilbila. Akkamitti bilbila bal'oo najaash bira akkamitti argame? Ni qabani? Na jalaa kaasee kun bal'oon akkasii jira naan jechuu jira an dubbii tanallee namanne haayi bilbila dhiibu. Duba bahar bilbilli bal'oo maal godha najaash bira? Yoo qaban malee maal godha bilbilli isaa najaash bira? Bal'oona dubbii zaayinaan bal'oo sin dubbisiiru bilbilli isaan horka jiraaf booda bilbilin jee najjaashee natti hin jemu jira. Jechuun akka bilbilli bal'oo maal godha ree najaash bira? Isaan akka dhageewu nadine kaanii maalittiin beekolee daadannaa. Ha Mahammadii fi Kadiroo? Mahammad Kadiroo? Mahammadoo Kadiroo bilbilan kaasan isaanillee maali? Isaan mana dhufanii hin jiran nagarree isaan hin jirani. Wayyaa rabbii kiyyaa bal'oo qaban jechuudha akka dhalatan sanitti. Bilbila bal'oo najjaashiin naan tutu jirna jira. Bahar yoo qaban malee bilbilli isaa maal godha jee? Harkaa maal godha? Isuma harka jiraan seeqaa. Wayii obboleessa kiyyaa qabani jechuudha amma. Ulaati faddaa isin eegina. Bahar Kadirii fi Mahammadu hayaa walumaan qabanii duba ijoollee eega dalagaa ganama baate manatti hin deebine. Manatti hin deebine eega ganama baani. Hin dhufne eega dalagaa ganama baani hin dhufne bilbila isaaniin kaasanii. Wayii bal'oo qaban jechuudha amma. Yaa bokka kaalfii har'a bilbilee bahar kaalfii har'a bilbilimee bilbila alfiyaa yookaan na ergi raqama haalayaa saniin qaban jechuun gaa yoo wal bira jiraatarree maaltiin beekama namni mana banaa dhiseessa deemaare bilbilli najjaash bira jiraa jettee kanoo amma. Wayii bal'oo qaban jechuudha amma. Yaa bu'aani duraan waan hin shakke suma kana ari'anii manaa baasu deemaniin see jechuun yaani amma yeroo isaan akkasii dhalatan san suma kana alatti ari'anii baasanii si qabuuf deemanii na fakkaate bal'oomni deemanii hin seene ani. Ani yeroo akkasii dhalatan san suma kana akka rifattee ala baate suma kana ni qabanii shakke malee ani bal'oo ni qabanii shakke de. Ani bal'oof deemanii seene bari yaaboo. Wayii obboleessa kiyyaa. Mee duba amma ati kophaa jirtaa duba? Kophaan deemin atis? Yaabo diinee fi nama biraa bira yaamiree kophaan deemin atis baar uummanni kun waa isaan qofaaf hin ta'ani. Laa kophaan deemiree isaan qofaaf hin ta'ani diinee bilbili yookaan nama tokko bilbili. Laa ati mana bal'oo jirtaami kanas naatti bilbilaayyee. Wayyaa rabbii kiyyaa yallaan. Yaa waqtitti hin deemin yookaan as kara qabadde yookaan waan takka qabadde deemin baara akkana qullaan deemini. Yaa maali irraa inni coolaan inni cufadha eenyurraa hin banasaa oolaa. Haa waan keessa irra naa bilbilee anu sini bilbila sin kaaftu gisee nuuni si bilbilee. Yaa rabbii kiyyaa maal dhageessista akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya illaanu dhaadannoo dhichisisan dillisan illaanu waan godhan isaan duraan baharumaaf deeman baharoo baareessanii ala baasu deemanii shakke kunoo bahargaa mana bal'oo yeroo dhaqu manninis banaa jee bilbilinis anna jalaa kaasuu diddanii bilbilli kunoo najaashi kaasaa jee kunoo bal'oon waa nagee qabaate nus bilbila taraa takkara lama yoo bilbilee yoo illee arkin yeroo san yoo argu baate illee naaf deebisa ittiin jafa jira bilbila kana
illaanu isaan harka jira har'a ballo harka naqatanii amalmaan ta'e rabbii kiyya haa ummata kana akkuma isin raataan haa Kadirii fi Mahammad isin beene walumaan dharaganii kutaniinsa guna bakkee akkanaan jiran nu kottu jechuun jiranii jeene baharis dabaluu deeman har'aan tana onnee godhatanii bakkee akkanaa jirraa kottu yaa hordoftaaf daawwattoota keenya waan ijjiin beeku ani rabbiin khayrii haa godhu kunoo ballo harka naqatanii na fakkaata garuu rabbiin dhugaan godhin dhugaan godhin rabbiin garuu bilbilli isaa najjaashi kaasaa jira rabbiin dhugaan godhin rabbiin khayrii haa godhu hordoftaaf daawwattoota kiyya ani waan hin joos beeku kunoo dhaadannoo isaanii bilaash hin dhaadanii jechuudha balloos qaban na fakkaata rabbiin nagaa haa godhu hordoftaaf daawwattoota keenya du'aa inni godha du'aa inni faana turaan isiniin jaa waan irra geenye inshaallah isin hubachiisna du'aa inni hin dagatina har'a balloo takkicha nu cinaa dhaabbatu balluma ija naqatanii kunoo akkuma dhaadatanitti engadda dhugaan seenee nuti balloo akkamii qaban jechuutti jira balloo qabullee hin danda'an jechuutti jira balloo hafee fi balloos qabanii jira Mahammadiif Kadiir sallaalam walumaan qabuun oolanii rabbi nagaa godhu baharillee rabbiin cinaa dhaabbatu jira inshaallah inni isaan argine manattuun deebi'u jee jira nu daddaammatee jira nuti ulaa nama takkarraallee hin bannu garuu ani ballumaafin waywaachuu jira amma rabbiin khayrii haa godhu hordoftaaf daawwattoota kiyya isinillee du'aa nu cinaa dhaabbadaan isin jaa hedduu rifadheetiin jira dhiifama naa godha du'aa jabaadhaan isin jaa inshaallah waan irra geenye isin beeksisna akka viidiyoo biraatti waliin dhufnu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.